بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وبعد درسي تكفى كتاب هداية الصبيان جدور راجة هداية الصبيان كجيلشا دائما نيجت كجيلشتو دائما ني كانتاتي دائما دوغور الرا كرسريتي كان كجيلشتو قرآن قرأو كيستي كرا تجويداتي كان كجيلشتو جتشو kitaabni kun waa'ee tajwiidaa keessatti kaa'ame abbaan kitaaba kana maxxanse yookaan kitaaba kana allafe yookaan sannafe Sa'iid yookaan immoo Nadhame jechuus hin dandeenya gatii walaloo ta'e jennaan. Sa'iid ibnu Sa'ad ibnu Nabhaan namicha maqaan isaadha Sa'iid jedhamu abbaan isaa Sa'ad jedhama ibnu Nabhaan kan ta'e jechuudha. Barinni dhalatee namni kun nama biyya Yamanii warra Yamanirraa jechuudha. Bara 1259 dhalatee 1354 du'e waggaa 95 jiraate akka mu'arriin dubbatetti Faraj ibn Sa'ad namni jedhamu akka dubbatetti jechuudha. Faraj ibn Sa'id namni jedhamu. وهو من علماء القرن الثالث عشر الهجري جدنينو كنو بان كتاب بريسه إني ورا قرني كودا سدفار رايي جد قرني كودا سدي جچون جارا كودا سدي كما tokkoo fi 300 waan akkasii jechuudha. Warra sanar raayii jedhe. نظمي إساء إيقالي مؤلفين مال جدا بسم الله الرحمن الرحيم جدا إيقالي بسم الله دا ونين إيقالو في اقتداء بالكتاب والسنة قرآن فديسة تلاتيتي أما اللي سنة نبي محمد تلاتيتي قرآن فكينيا في قرآن فلاني جلقابه هندرتو بسم الله دا إيقال سورة يو إيقالو سورة توبة ملي أكو مكانا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة وقنا متبرسنو ومسجي تقونا ما فإرغانو akka fakkeenyaaf karaa Hiraqlaatti ergaa turan min Muhammadin rasuulillahi ilaa Hiraqla malikir Rum jechuu sana jalqaba isaa irratti risaalaan sun maaltu barroofte bismillah barroofte. Nabiyyoonni duraanis akka Nabi Sulaimaan alayhi salaam gara Bilqiisitti gaafa ergu bismillah erge akkuma suuraa namlii keessatti dubbatamee jiru bismillaadhaan dursee jechuudha. Kanaafuu risaalaan wagguma barraahu bismillah dursaa jechuudha. Maaliifi abbaan nazmii kanallee wanti inni dura buusee fi sunnaa kanatti hidhateeti jechuudha. Nazmii isaatiin maal jedhee alhamdulillahi wa sallaa rabbuna ala nabiyyi al-mustafaa habibuna wa alihi wa sahbihi wa man qara jedhe wa haaka fi tajwiidi nazman hurriraa sammaytuhu hidaayata as-sibyaani arjuu ilaahi gaayata ar-ridwaani. Alhamdulillahi faaruun kan ilaahiiti jedhe faaruun kan rabbiiti wasallaa rabbunaa rabbiin keenya habuusuu rahmata jedhe sallaa rabbunaan khabariyyatun lafdan inshaa'iyyatun ma'nan du'aa'iyyaadha akkanatti wasallaa rabbunaa jechuu yoo fassarre rabbiin keenya rahmata buuse jechuudha garuu ma'anaan isaadha akkanatti dubbii odeessoo osoo hin taane du'aa'ii kadhachuudha waan ta'eef wasallaa rabbunaa rabbiin keenya rahmata habuusuu jechuudha. Eenyu irratti jennaan ala nabiyyi nabiyyi irratti al-mustafaa nabiyyi sun immoo filatamaa kan ta'e habibunaa jaalallee keenya kan ta'e nabi muhammaditti fedheeti wa alihi hammallee alii isaa irratti isa buusu wa sallaa rabbuna ala alihi jechuudha nabiyyi irratti axxafe wa alihi alii isaa irratti illee habuusu alii eenyu irratti nabi muhammad irratti wa sahbihi sahaabaa isaa irratti illee Ali isaa jechuun kulli mu'mina taqiyyi warra isatti amaneeti jechuudha. Kulliin nama Nabi Muhammaditti amanee karaa isaa qabatee Ali isaa jedhama baaba du'aa'ii keessatti yoo du'aa'iin kadhatamu. Garuu waa'ee zakaatii yoo laalle Bani Haashimiif Bani Muxxalib warra tamriin warra sadaqaan irratti haraama ta'u sadaqaa fudhachuun zakaa fudhachuun warri irratti haraama ta'u warra zarii isaa jechuudha. Waa'ee zakaa keessatti Ali Muhammad yoo jenne Ali isaa gaafa waa'ee zakaa ta'e warra zarii isaati. Garuu immoo gaafa du'aa'ii kadhachuudhaaf ta'e kulli nama Nabi Muhammaditti amaneeti jechuudha. Wasahbihi sahaabaa isaa irratti illee sahaabaa isaa jechuun nama yeroo isaa jiru kan Nabi Muhammaditti amanee Nabi Muhammadii wal gahe osoo mallee arguu dhiise wal bira dhufanii wal gahanii jennaan sahaabaa jedhamanii waamamani. Achii ka'ee muslimummaa irratti du'ee jedhan. Kunillee maali? ثمرات تعريفات ثمرة الحد دا والرجال جرا
Kanaafu maali namni mu'mina ta'ee nabi Muhammadin wal gahe guutuun isaatu sahaabaa jedhama. Akkuma Rasuulli sallallahu alaihi wasallam antum ashaabii isin sahaabaa kooti obboleewwan kan koo jechuun immoo warra hamma hin dhufin warra siichi dhufanuu jedhee sahabaadhaaf bayyansee warra yeroo sana jiranuuni sahabaa kiyya isinii jedheen. Waman qaraa nama qara'e qasriidhaan qara'e waman qara'a jechuu dhiisee hamzaa asirratti alifitti qallabe waman qaraa nama qara'e irratti illee haa ta'u. Asitti wanti nuti aalii kana ammamsiifneef aaliin kun hunda haa qabatu nama mu'mina guutuu jechuu waan nuti dhaqneefi gatii asitti atbaa'iin dhabame. Osoo waan wa aalihi wa sahbihi wa atbaa'ihi jechuun duuka jiraateeti sila aaliin isaa ammas zarii isaatti khassasamuu danda'a jechuudha. Taabi'a yoo jedhe taabi'inni nus qabachuu danda'a waan ta'eef amma garuu gatii taabi'anii jirree fi asitti aaliidhumaan keessa galla nuti illee warri yeroo kanaa jechuudha. Waman qaraa nama qara'e hunda irratti illee rahmanni rabbii haa bu'uu jedhe. Wahaaka qabadhu jechuudha. Haakaani ma'anaa khudiiti ismi fi'ili amrii jedhanii warri nahwiyyoota haaka qabadhu fi tajwiida keessatti tajwiida ahkaama quraanaa tajwiida keessatti qabadhu jedhe. Nadman walaloo hurriraa qulqulleeffame. Nadman hurriraa min itlaaqil masdari wa iraadati ismil maf'uul. Nadman hurrira jechuun muharraran jechuun manzuumatan muharraratan jechuudha. Manzuumaa qulqulleeffamtuu taate jechuudha muraanni. Walaloo qulqulluu taate jechuun walaleeffamaa qulqulluu ta'e qabadhuu jechuudha. Inni maali kitaaba isaa kanatti fedheeti. Sammaytuhu nadman hurriraa kana nan moggaase jedhe walalocha qulqulleeffamaa kana nan moggaase. Hidaayata sibyaan qajeelchituu daa'immanii jedhee moggaase. Hidaayata sibyaan maqaadhuma kitaabaa akkas godhee moggaasee jedhe. Arjuu nan kajeela ilaahii kiyyan kajeela gaayata ridwaani honga jaalalaadhaan rabbii kiyya kajeelaa jedhe. Arjuu haalan kajeelaa ta'een ilaahii kiyya honga jaalalaa jechuudha. Qaala al-imaamu al-Ghazaalii wa tilaawatu al-Qur'aani haqqa tilaawatihi qur'aanaa haqqii qiraatii isaa qara'uun hawaanu yashtariku fiihi al-lisaan wal-aqlu wal-qalbu فحظ اللسان تصحيح الحرف. Dirqama namni tokko quraana sirriitti qara'e haqqii quraanaa qara'e jechuudhaa fi qalbiidhaa fi aqliidhaa fi arrabaan qara'uu qabaa jedhe jara kana sadaniin. فحظ اللسان qoodni lisaanii quraana keessaa qabu تصحيح الحروف harfii sirreessuudha. Harfii sirreessee qara'uudhaa fi arrabaan dubbatama. وحظ العقل aqliin immoo qoodni inni quraana kana qara'uu keessaa qabu تفسير المعاني معنى قرآن كان فسر تديما جدّ. وحظ القلب الاتعاذ حظين مقودني قلبي قرآن الرقب اتين غرفمو دوان ديفي كان سدنين برجراتي قرأو قباجد. مؤلفين أسمان خطبة سادر بوسيا من مقدمة سا من دبته سنبودا كتابة سينما جدّ. باب أحكام التنوين والنون الساكنة كن بابا حكمي سير جدّ. سير أولاغا التنوين تنويناتي في والنون الساكنة نوني ساكناتي تنوينا في نوني ساكنة ولاغا جرا يرو كامو سير جرا أست دبنا جچون نوني ساكنة في نوني ساكنة جچون نوني لما أكا من جچو تجرتو سناتي أكا عن جچو سنات تجرتوتي نوني شيط أمرا جچون تنوين جچون مو تنوين تعريف نسيدا نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا نوني سكون ويتي تمر اسمي تمر جتشا مقاوي تقبدي تمر اسمي تقبدي لفظي دا ملي بري فماني متي يو دبنو فكنيا زيدا يو جنو نونين تمر دالي رجرتي زيدا انان غرو بري فماني متي دبي دان تقبدي ملي جتشان كان تقبدو نوني سكونة تاتي دبفمتee kaate barreeffamaan achirra hin jirre akkuma kanaan afaaniin irratti qaqqabsiifamte tanwiina jedhamti. Tanwiina jechuun maali? Akka lugaa arabaatti taswiita sagalee baasuudha. Yuqaalu nawwana xaa'iru idaa sawwata jedha. Arabni
gaafa allaattiin sagalee baaftee nawwana xaa'iruutti maal jechuudha sagalee baastee jechuudha. Kanaafuu tanwiina jechuun maali waan harfiidhaan hin jirre wayii ala baasanii sagaleedhaan dubbatanu tanwiina jedhamee waamama. Tanwiina jechuun maali fathateen kasrateen dammateen isa jennu sana sun maali tanwiina jedhama jechuudha. Hammatti seenee maal jedhee nazmii isaa keessatti ahkaamu tanwiinin wa nuunin taskunu عند الهجاء خمسة تبين إظهار إدغام مع الغنة أو بغيرها والقلب والإخفار وو فاظهر لدى همز وهاء حاء والعين ثم الغين ثم الخاء وادغم بغنة في ينمو لا إذا كان بكلمة كدنيا فانبذا وادغم بلا غنة في لام وراء والقلب عند الباء ميما ذكرا وأخفين عند باقي الأحرف جملتها 15 فاعرفي جد أحكام تنوين ونون تسكن سيري تنويناتي في نوني سكونتاتي أرقمتودا عند الهجاء هجاء برت حرفي هجاء دقدمي سدت برت أليفي كاسي هقياتين تمرا يائين قوتي قبيو كاو حروف هجاء sana biratti gaafa dhufte khamsatun tubayyanu ahkaamu tanwiinin wa nuunin taskunu cinda alhijaa'i ahkaamu tanwiinin seerowwan bu'uurowwan ulaagowwan tanwiinin tanwiinaatii fi wa nuunin nuuniidha nuunii sii kam jennaan taskunu kan sukuuna taate argamtuudha cinda alhijaa'i xurufa hijaa'a biratti gaafa dhufte khamsatun shantaate tubayyanu ibsamti maaltu ahkaamattiin waa shaniin bayyanfamtii jechuudha seera shan qabdii jechuudha. Idhaarun tokkoffaan idhaara. Idhaara jechuun mul'isuu. Idhaara jechuun lugatan albayaan waa ibsuudhumaan jedhama. Wa curfan ikhraaju kulli harfin min makhrajihi kulli harfiidha bootaa inni bahurraa isa baasuudha. Min ghayri ghunnatin fil harfil mudhar harfii mul'ifamaa keessatti itoo gunnaan godhin itoo funyaan keessaa waa sagalee funyaan keessaa ittiin baasin baasuun maal jedhama idhaara jedhama jechuudha. Idhaarun idhaara qabdi hukmi idhaaraa. Idghaamun idghaama qabdi ammas lammaffaan idghaama waa shanan lakkaaf deema lammaffaan idghaama. Idghaama jechuun idkhaalu shay'i fi shay'i akka lugaatti wama tokko waa tokko keessa seensisnaan idghaama jedhama. Namni waan tokko yoo wal keessa seensise daggameera jedhama jechuudha. Wa curfan isaalu harfin saakinin biharfin mutaharrikin بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة. حرفي إيصال حرف ساكن حرفي سكونته متنسودا يجر ففودا بحرف متحرك حرفي سحركا قبض بحيث يصيران حرفا واحدا بك حرفي توكيجتا انو سنيجو غاف ولت ففوني جدن حرفي توكيجت دبن مشددا حرفي توكيج شدد ما غاف حرفي توكو شدد دبتو أكني حرفي لما تيبيكو قبدا كل مشدد حرفاني جدن كلين حرفي شدات يدفو وانت شداد جدن مسوني حرفي لما تور كيسا غلي جرا دغما ميجرا جچو كل بيستو يورفي شدا يورفي حرفي اكساتو كيسا غلي دغما ميجرا يرتفع اللسان عنده ارتفاعات واحده يرتو كتر ارمني والفودمه حرفي سي دبتا مال لما تنديبو جچو والله يوجن ما ولله تري اصلين سا لامي لما تري والكيسني والله عارفين سا لامي ارمني التو كچل فدم تديفتي يچو سدفان ادغام مع الغنة جنة اظهار ادغام مع الغنة ادغام مع الغنة دغمو دا لما فاد يچون يكون مع الغنة غنة داولين غنة يچون مماني صوت لذيذ يخرج من الخيشوم غناچون سغالي فنيان كيسا بهويدي فنيان الرابع خيشوم چون فنيان سغالي فنيان كيسا به سنا وليني ملسو يچود دغمو جچود وندا ساتو مثال سانفينا او بغيرها يوكامو غيري ساكيستي
أو بغيرها وكغير جناتين إدغام مع الغنة أو مع غيرها أو بغيرها غير جنة إدغام بلا غنة وكامو إدغام بلا غنة دقمو ميكا حكمي سدي دبني والقلب أفرفان مو قلبو ججيرو قلبي جتشونا كلغاتي وأنتو ججيرو التحويل وعرفا جعل حرف مكان حرفي تكو بوتا حرفي تكو جوجو والمراد هنا جعل الميم مكان النون أشت مراد مالي ميمي تكو بكنوني كاودا الساكنتي دفوف ديما والتنوين أين قلبي دا جن وقلبو حرفي تكو تجيرو نوني سنة ميمي تجيرو دا الناس تكن فدم والإخفاء أرففا شنفاني إخفاء جمالي إدغام ساسنا إدغام وغدا دوكسو غنم إظهار غوچو ديسني مدلسو ديسني دوكسو دا جچو رووا أكسيت أوديسني أي هذه الأحكام الخمسة أي علماء التجويد أوديسن هذه الأحكام الخمسة حكمتي سيرو وشنن كان علماء التجويد دبتني جچو حمد تسينيغا بين صوت تسين فظهر ملسي مال تنوينا في نوني سكونا لدى همزة برت غافا جر همزة تدفن أكا من أيدي أكجو من أيدي الناس فكناف من أيدي الناس نوني سوني من أيدي الناس جنو من أيدي الناس سنجن من أيدي الناس جنة أما سكا فظهر لدى همزة جدمدي همزة برتي تنوينس نوني سكونسي بينسيتي إظهار قوتي دبتا جتشون هائي برتي هائي برتس مال قوتا إظهار قوتي دبتا إن أكسيتو أما اللي لغاما قوتو إظهار قوتي دبتا جتشون أكا فكينيا في منهم جتشوفا كان همزة تنويني أكني تكيسا إظهار قدمو أكا طيرا أبابيل جتشو طيرا أبابيل الجتي رائرة تنوين جرتي همزة ولتلوفي طيرا أبابيل جتشو كان مو فكينيا في نوني سكونا من أيدي فدني كان هائدا أكا منهم جتشوتي حائي براتفاء أكماليتي وانحر أكيتشو وانحر يوجنو فصل لربك وانحر نوني سنة فقلتنا جتشو والعين ثم الغين والعين عين برات الله إظهار قولي نوني في تنوينا ملشي جتشو أكا عين برات من عند الله جنة جتشو أكا سما تنوينيسي أركتن تنوينيسي إظهار قدمي نوني سكونا دب فمالي هندقامو غنان قدمو إخفان قدمو جتشو ثم الغين ثم الخائي إرغنتنا غيني في خائن كيستي ثم ستي ترتيبا ذكري دمالي وترتيبا كانمتي ثم غين برت اللي إظهار قوتا كمالي من غل أكيتشو من غل إخوانا ثم الخائي خائن برت اللي إظهار قوتا جتشو أكا فكنيا في من خيل جتشو من خير فقير كجو ودغم بغنة في ينمو لا إذا كان بكلمة كدنيا فانبذا ودغم بغنة غنة دغمي إدغام مع الغنة دغمي أي مع غنة يجو غنة ولين سقلي فنجان كيسا بهو ولين دغمي في ينمو كيست حروفا ينمون ولتقبت يجرو كان يائي في نوني في ميمي في واوين كان كيستي غافة نويني في نوني ساكنا دفن غنى دا ولين دغمي جتشو في ينمو أكيفا كينيا في يائين نونين يائين كيسا دغمو دا مي يومي إذن أكيتشو
ينمو أكم نون كيس دغمودا من نار أكيتشو ميمين كيسمو مما خطيئاتهم أكيتشو واوين كيسمو ينمو واوي تفي واوين كيسمو أكي دغممودا من واق أكيتشو akkasii jechuudha maal goota sagalee osoo funyaan qabatte sagaleen sun siif hin bahu osoo funyaan qabatte jechuudha qara'uu hin dandeessu daggamtee idghaamni isaa garuu gunnaadha waliin sagalee funyaan keessaa bahu waliin jechuudha laa idhaa kaana laa tudghim bigunnatin hin daggamini jechuudha idhaa kaanaa wagga jirri lamaan ta'an maaltu tanwiininiif nuuniin saakinaadha بكلمة إذا كان وقتا مالتو كلمان دقم مسوني في كلمان دقم مسوني في سيمالي نوني وكا تنوين كان دقم تسوني في واني كيسا دقممو غافة كلماتو كيسا تتئي إن دقميني جد kan jedhe daggamanu maali idghaama al-gunnaani kalimaa lama gidduutti yoo ta'an ka duniyaa akka duniyaan kun jecha tokkicha duniyaa yoo jennu waa lama jechi lama walitti hin qabamne akka miniitii fi aynii walitti hin qabamne yookaan immoo akka min ma akka jechi walitti hin qabamne kun maali duniyaan kun jechuma tokkicha qobaatti yoo walirraa adda baasan maanaa addaan qabu dun jennee yaa yoo jenne maana addaa waan hin qabnee fi jechuma tokkicha akkuma nama Zaid jedhuuti yookaan immoo Amr yookaan Umar akkuma nama jedhu maqaa tokkichaa jechuudha. Kanaafuu jecha tokko keessatti yoo ta'an hin daggaminii fambidaa dhiisii jechuudha gaafa sana. Ay alqihiisa gati gaafasii idghaama isaa sana dhiisii jedhe. Wadghim bilaa gunnatin gunnaadhaan maletti daggamii fi laamin waraa laamiidhaaf raa'iin keessatti gunnaadhaan maletti daggamii jedhe. Maali? Tanwiinaaf nuunii sukuunaa sana gunnaadhaan malitti daggami laamiif raa'iin keessatti gaafa jirri laamiif raa'itti fan akka arra'aahu istaghnaa jechuu arra'aahu istaghnaa jechuun maali aniidhaa fi raatu walitti dhufe arra'aahu istaghnaa jenna kimmoo laamii min ladunnaa malee min ladunnaa jennu min ladunnaa jennu jechuu akkas gunnaadhaan malitti daggamnaa jechuudha. Maali idghaama gochuun keenya maaliin barra raa'ii sana yookaan laamii sana shaddaa gochuun maali nuunii sana laamii yookaan raa'itti qallabnee sanatti jijjiirree kaanee ergantanaa keessa galchine akkasitti daggamaa jirra jechuudha. Wal qalbu qalbii naa'ibu faa'iliin wal qalbu qalbiin inda albaa'i baa'iin biratti gaafa baa'itti dhufe miimitti qallabuun zukira dubbatame qalbuun kuni naa'iba zukiraati zukira alqalbu inda albaa'i miiman tanwiinaaf nuunii sukuunaa kana miimitti qallabuun dubbatame gaafa kamii gaafa baa'iin biratti wal qalbu qallabuun inda albaa'i baa'iin biratti qallabuun gaafa baa'itti dhufan miimitti qallabuun dubbatamee jira jechuudha zukira jechuun dubbatamee jira. وأخفين دوكسي جد مال نوني سكوناتي في تنوينا عند باقي الأحرف حرفي وانبرا كان حفن برت جملتها ولتك أبني حرفي هفنيدا 15 فعرفي حرفي كدشني بيكي جد حرفي كدشن كنين حرفي كان الرافن جريار في ميكا وردو بني دبرسيني حروف إظهارا جهن حروف إظهارا جهن جمالي همزي في لدى همز هاء حاء حرف جاج والعين ثم الغين ثم الخاء كان جاني في حروف ينمو حروف ينمو ميكا حروف أفر ينمو حروف عرفا كان في أما اللي حروف بالإدغام بلا غنة ودغم بلا غنة في لام ورا لام فراين حروفني إظهاراتي فروني إدغاما ولتميكا فروني إدغاما فري في جاه ولتميكا كدن حروفا مو إدغاما بلا غنة يلما يتدبل ميكا كد علامتا والقلب عند الباء باء برت باء داولينو
yoo walitti daane 13 ta'a. Hurufa 13 28 irraa yoo cabsinu hurufa meeqa ta'a? 15 hafaa jechuudha. Kanaafuu innis maal jedhee jumlatuhaa 15 fa'arifii harfiiwwan hafan guutummaan isii walitti qabnisiidha. 15 shaniif 10 jechuun maali? 15 jechuudha. Fa'arif beekii yaa namicha qaraatu akkasitti beekii hubadhu ikhfaa gootaa jechuudha. Yoo kaate harfiin nuunii saakinaatii fi tanwiinaa kun yoo kaate harfii 15 kana biraa tokko biratti yoo dhufte ikhfaa goote qaraataa jechuudha. Akka fakkeenyaaf min xuuri saynaa atambutu ennaan maali? Min xuuri saynaa xaa'iin maali? Hurufa ikhfaati. Atambutu baay'een sun maali? Hurufa qalbii iqlaabaati. Maal goone achitti atanbutu isa jennu silaa nuuniin qaraanu tam goone miimitti qaraane tambutu godhaa jirraa jechuudha. Atambutu bidduhni wasibqin lilaakhir. Akkasitti ilaallaa jechuudha. Hurufa 15 kana biratti ikhfaa goone qaraana. Darsiisumatti dhaabnaa. Wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalaamu alaikum wa rahmatullah.